Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin dakaagaran biyyaa biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhihaatum qophii keenya mala aartiitiin qophii keenya har'aatiin seenaa gabaabaa abbaa tokkummaa gameessa saba isaatiif waajjabtareem goota aartii fi qabsoo aartist Nuhoo Goobanaa wajjin ilaalla. Muhammad Fantaalleetiin gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal Nufaana turan hanga xumura qophii keenyaatti Nufaana turan affeerraa keenya. Artist Nuhoo Goobanaa bara 1952 baha Oromiyaa Bahar Argee Jaarsoo ganda laga Mixeettiin abbaasaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadhasaa addee Faaxumaa Aadam irraa dhalate. Ji'a Gayyaatan bara 1952 gaafa Muhammad Goobanaa ilmi barsiisuuf dirree dhawarraa gama ganda warra Alii kan magaalaa xiqqoo laga Mixee bira jirutti godaanu. Ati warraasaa yookaan Faaxumaa Aadam ulfa shanii garaa akka qabdum hayyoonni seenaa aartist Nuhoo Muhammad Goobanaa kataban ni himu. Jiruu magaalaa guddoo keessaa baateen ganda baadiyyaa xiqqootiin odoo waliin fudhatin onkoloolessa 5 bara 1952 Faaxumaa hangafaaf ilma dhiiraa kan kitaabni banamee borojni ilaalamee maqaan Nuh moggaafameef teesse jechuun dhalachuu aartist Nuhoo Goobanaa kataban hayyan Abdurashiid Abdurrahmaan yookaan Abbaa Urji'im akkuma umriin Nuh 4 geessan bara 1956 keessa abbaa fi haati ganda alirraa magaalaa dirree dhawaa tan duraan keessa jiraachaa turanitti deebi'an. Dirree dhawaatti deebi'uun isaanii sun Nuh ijoollee ganda gaaraa tan idida qafiiraa keessaa tokko taasise. Achumaan oduun turin magaalaa dirree dhawaa tan hiriyoonni maqaa masooliif moggaasun itti beekamanitti kan isaatisim Nuhoo taheem maqaa akaakayyuu isaatiin waamamu waan jaalatuufim jecha Nuhoo Goobanaa jedhamuun waamamaam. Obboleessa dhiiraa tokkoofiim obbolaa dubaraa 3 kan qabu Nuhoon hangafti isaa Muhammad Goobanaan barnoota amantaatti yoo fuulleffatum Nuhoo ammoo qalbiinsaa gara sirbaatti hafteem. Jalqaba bara 1961 magaalaa dirree dhawaa keessatti aruuza ugaazni ilma isaatiif godhe irratti gaaffii Abdullaahim Girichoo ijoollee alagaa tanneen dooyarraa wallisaa turaniin mee wallee afaan keenyaatis takka nu dhageessisaa kaa jeeni. Yeroo tana kan mi'a muuziqaa dhawaa ture tokko meeshaa muuziqaa afaan Oromoon beeytu yoo ittiin dhawan ni cabti jeeni. Guddoonni Oromoo kanneen magaalattii keessa jiraatan Oromoon hawaasota lagaa warra halaalaa dhufanii isaan keessa qubatan maraan tuffatamuun kanuma beekan arraba gurbaan dooyarraa Abdallatti gadi lallabee yeroo dhagayan haalan nahaniin.
ijoollee isaanii mabrazatti hammataniim yoo akka ijoollee alagaa sanitti wallisuu danda'an mi'a muuziqaa ammayyaatan ijoollee san daranii isaaniif bituu akka murteessan gabaasaniif ji'a muraasa boodam horii walitti buusaniin mi'a himatan bitaniim Abubakar Muusaa Usmaa'il Muhammadii fi Alishabboo harka kaayan isaanis irbuu manguddoo seenan bakkaan gayuufim kaa'imman fedhii wellisuufim muuziqaa dhahuu qabaniin hawwisoo maqaa urjii bakkalchaa moggaasaniif dhaabaniim bitootessa 8 bara 1962 dooyaa gubbatti bahanii manguddoota malees Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan seenaa daawwachiisan gaafa nagaan hoogoo banaam ijoollee umriin amata 10 ture umriin xiqqaatullee seenichi gaafasii sammuun hoo keessatti siidaa wallee afaan Oromoo guddoo dhaabbate sosso'iinsi afaan fi aadaa Oromoo kan hawwisoo urjii bakkalchaatiin jalqabe dafii gandoota dirree hunda keessa saaree dargaggeeyyii maqaa hawwisoom hiriyaa jaalalaa biiftuu ganamaa maskoob suuqa dhilaaqifim arsalitti gurmooyti bibbiqilcheem sochiin sun mootummaa Haayile Sillaaseem akkaan dallansiiseem wallee afaan Oromoo keessaan sabboonummaan Oromoo kan dagaagaa jiru saffisaan qophuufim shira xaxxeen mi'a muuziqaarraa zaraftee dargaggoota hawwisoo hidhaatti guurutti seenteem kaa'imman aadaa fi afaan isaanii guddisuu yakkaman gariin haala sanirra cimaa ta'eef murataniim biyyarraa bahaniim bahara qaxxaamuranii tooftaa lolaa barataniim qeeroo ganamaa if godhaniim karaa Sumaaleetiin cabsanii isaanii biyya seenuuf deemuum onkololeessa 19 bara 1970 malkaa bulloo harittiin mootummaa Sumaaleetiin qabamanii mana hidhaa mandheeratti darbatamaniim yeroo tanam noon faana miseensota hawwisoolee hordofuun dargaggeessam harmoonikaa fi sagaleen hiriyootam bohaarsu taheem qabsoo qeeroon ganamaam hidhaatti mudatan sanitti fufuufim elemoo qilxuufaan arfaasaa 21 bara 1973 biyya seenaniim daggala carcar keessaa hoggaa sagalee qabsoo bilisummaa bowwaasan noon warra akka Muktaar Gingeem Abdusalaam Ibrahim yookaan Kibriit Asaffaa Baqqalaa Abdurrahman Muhammad Muusaa fi Hussein Baashaa faa waliin garee yookaan hawwisoo uummateem hojii kaa'imman isaa duratti akkaman qaatatti fufuu jalqabeem gaafana tattaafata bara 1972 jalqabeenim afuuffaa harmoonikaattiin ogummaawee walaloo fi yadaloos ifumaaf baafateem walleelee dhaamsa adda addaa qaban kanneen akkam Rabbiin si uumem suma babbareecheem haala fi amalaan suma qaqqajeelcheem kan deemu mara sirratti maraacheem hin agarre tan akka teetitti tolcheem tattabachiiftuu lubbuu tiyyaa si maleen qabu jiruu tiyyaa boontuu barsee ifaan tiyyaatiin hawaasni keessaahuu kaa'imman jalaa ol guddatan karoora mootummaan Amaaraa afaan Oromootiif Oromummaa dhabamsiisuun isaan amaareessuuf baafatterraa akka baraaran godhuutti seeneem yoona biraatiin ani duukiyaa yoona biraatiin ani duukiyaa si malee jiraadhu wajjin fuudhii maatii nadiiftaa goshaana kayyaa daara if baasuu dhiiseem gitaara bitatee if barsiisutti gachaa'eem qophiin ayyaana bilisummaa biyya Jabuutii ta'uu Waxabajjii 27 bara 1977 geggeeffamteem kennaa fi dandeettii wallisuu fi alalaasuu irratti qabu lammii bira dabarteem ijaa fi gurra alagaa hawatteem gaafana miseensota hawwisoo caayaa Oromoo biyya Jabuutii waliin ta'uun walaloom salaam salaam jenne xiqqaadhaa fi guddaam namaas akeessa mukaa citaa dhagaam dhiiraa dhalaan jenneem lammii teeysan maram salaamtaa gammachuun irraa guddifadhaam isin wajjin jirra nu quba qabaadhaam guyyaa bilisummaa baga geessan jennaam nulleen haa gayuu gooytan hireekkanaa jettum yadaloo ajaa'ibaatiin dhawwaaqun taraa duraatiif maqaa Oromoo dooyaa biyya alagaa irratti beeksisuun mootummaa Dargii garaa guban qophii tana boodam
dhuma bara 1977 nuhoon waahiloota lama waliin biyya Yemen tasossohiinsi qabsoo bilisummaa keessaa addeeffamutti dhaquufim doonii yaabbateem akka Yemen seenaniin haalli Jibuutii irraa gamas isaan geesse tahuu hanqateem mana hidhaa naqamaniim hidhaa ji'ootaa boodam jalqaba bara 1978 sadeenuu Jibuutiitti darbaman nuhoon achirraam walakkaa bara 1979 karaa biyya Su'uudii barareem biyya namni hojjechuuf akka galaanatti itti yaa'um tan sagalee muuziqaatti haraamii keessachim nuhoon tan hojii dhiiseem wallee bareedduu Oromoo mayra bishaan lagaa na duraasin nyaatiin bineensi alagaa je'uun qalbii baqattoota dubraa fi dardara Oromoo walitti kaleessituun akkasumatti malleegaa yaa galaana jiruu fuuteen namaan deemtaa fedhii tollaaltuu tan teetiin ceetaa gochoon jaarradhe humnaan irraa diidaatiin jiruu gabrummaata yeroo sanitti komoota ilmaan Oromoo baqamuddeem biyya ambaa keessatti hiraarsaa jirtum abaarsan darbateem gama biraatiin jiruu biyya ambaa ta'e gareen isii dukkanaa yaadu fi mararfachuu qofa odoon taaneem wallee dubbadhaa haasawaa martinuu dubbadhaa bilisummaa teenyaaf mala wal gaafadhaa dubbadhaa haasawaa martinuu dubbadhaa bilisummaa teenyaaf mala wal gaafadhaa yaa magaalaa Shaggar handhuura abbaa maqaan keessi badee tahullee abbabaa gadaan hin wallaaltu waa'ee raabaa doorii cal'isuu lakkisii dubbadhu hanturiim yaa magaalaa Gujii angafa dhaloota aadan kee gubatee caayaan Oromootaa abuura dhoorkameem galmisi duwwateem garaan si danda'e akkamiin cal'ifteem gobeellee mul'ataa maaruu fi aanniyyam gaara fi daggalli bosonni Oromiyaa warri keessa tartanii jiruu bara dheeraa mala nuu himaa qabsoo bilisummaarraa akka gaafa gadaam gaafa murti guutoo gaafa marii buttaa gaafa duula magana dile yandura biya magana dile yandura biya makange dadame dadulu ababa makange dadame Sawaka, Yagataka, Yagataka, waliigalachim walleelee seena qabeessa ta'uuf jiraatan kanneen dheerinnim yeroo hin moofeessinem ifkeessaa maddisiisuun kaasetatti waraabeem horoma isaatiin biyyaa fi addunyaa keessa facaasuun dukkana qabsoo ganamaatiif guca qabsiiseem. Galaanni jiruu kan nuhoon qeequm ji'a caamsaa kan bara 1986 Su'uudi irraa baasee magaalaa Roomaa tan biyya Xaaliyaan geesseem. Ji'a 14 achi teessiseem haadha warraam tan gaafaseem Kaltuum Abdurrahmaan Yuusufiim
ilmaa waliin fulbaana 29 bara 1987 magaalaa Winnipeg tan biyya Kanaadaatti barare. Achirraa baruma san inni dursee maatiin itti aanuun magaalaa Torontootti godaananii. Yeroo nuhun Kanaadaa fi Torontootti dhufe yeroo jaarmeen ilmaan Oromoo kan bara 1974 namoota Jibiriin biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtanitti bu'uureffame dagaagee Torontootti gobla bal'ifatee dhufiinsi nuhoo dhaaba dagaagaa jiruuf irree addaa dabale. Galgala aadaa kan dhaabichaa bohaarsa himinaa oliitiin faayee mooraa diinaa keessaa Oromoota asii yaase. Haaluma akkanaatiin ji'a waxabajjii biyya Ameerikaatti godaane. Gaafa mootummaan Dargii burtukaawee weellistoota biroo waliin Finfinnee dhaquun adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa ce'umsarraa qooda fudhateef isa cimsuuf Amajjii 19 bara 1992 haala hamaa keessa Finfinnee dhaqe. Finfinnee malees magaalota garii keessa deddeemuun wayaa alaabatiin iffaa'ee walleelee biroo biratti har'a guyyaan kan Oromootiin guyyaa bilisummaaf wal mariiti jechuun dhaamsa hawaasaaf dabarsuun bakka dhaqu maratti lolaa uummataa keessa if cuuphe. Osuma akkasitti jiru haalli mootummaa ce'umsaa wayyaaniin dhuunfatame odoo hin jaalanne biyya gadhiisuuf dirqame. Sanboodallee dhibdee fi bacancara mooraa qabsoo keessaa nama wal nyaachiftuun odoo abdii muranne bara 2000 keessa ilmaan Oromoo warra bilisummaa sabaatiif muratanii biyya Eertiraa keessatti leenjii tooftaa waraanaa fudhachaa jiran bira dhaqee isaan jajjabeessuu bohaarsuu fi hamileessuu malees wallee lallabanne nu qabsaa'onni iyyanne nutti hirmadhaa nu jabeessaa odoo yeroon dabarre jettu waliin waraabe dhaamsa isaanii lammii Oromoo keessa bowwaase. Lallabanne nu qabsaa'onni iyyanne. Lallabanne nu qabsaa'onni iyyanne. Nutti hirmadhaa nu jabeessaa. Nu jabeessa isoo yeroon hin dabarreen jedhama. Nutti hirmadhaa nu jabeessa. Nutti hirmadhaa nu jabeessa isoo yeroon hin dabarreen jedhama. Elman kona da baba isini tatihame. Ya doctor Oromo yang bakal tesan ya doktor Oromo yang bakal tesan nuhon qaman biyya alaa bahu malee sammuun achiin fagaanne biyyoota hambaa kanneen keessa dhaqamiraatti fedhiin qubsumaa keessatti dagaaguu waan diddeef dhuma bara 2006 Keeniyaatti godaanuun Oromiyaatti if kaleesse. Jabitootessaa tan bara 2010 osoo bakka deemu maratti sagalee lallabamtuun tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa 5-15-50 taataniin gargar facaataniin bineensa beelaweef irbaata taataniin isiyyaamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqabaa isiniin jetti harmeen je'eem tokkummaa lammii fi qabsaa'otaatiif waywaachaa saba qabsootti yaamuun baasan Mustafaa je'eem Finfinneen if dhaweem.
Kanaadaa tan saduufiim salaluu jireenyatiin birachiim tajaajila fayyaatiin biyyoota addunyaa keessaa durummaa qabdu dhiiseem biyya mootummoonni abbaa irree bira dhufaa dabraa keessatti goobanichiim deebi'ee galeem. Nuhoo Goobanaam waggaa 13 duram guutummaachim jireenya isaa gara biyyaatti taasifate jechuudha. Ati warraasam Aadde Maliyaa Alii akka BBCtti manichim Nuhoon Kanaadarraa gara Keeniyaa deebi'uun waggoota 3 Naayiroobii erga jiraateen boodam bara 2000 gara Oromiyaatti deebi'eem. Ergasiim waggoota 6 hojima aartii hojjechaa turusim waggoota 7 dabranirraa hanga lubbu dhabaachim sababa dhukkuba isa mudateen manatti hafeef hojii aartii jaalaturraam adda baheem. Nuhoon yeroo humna qabuum waan hojjete aartiifiim qabsuma saba kanaatiif oolchaa tureem. Sumuunii tokko ofiifis maatii isaatiifis hin oolchineem. Erga dhukkubsateem gargaarsuma lammiitiin jiraachaa tureem. Oromoonis bira dhaabbataa akka turteem ragaa bayan Aadde Maliyaan. Nuhoo Goobanaam haadha manaa 4 irraa ijoollee 6 horateem. Ijoolleen isaas Ameerikaa, Jarmanii, Kanaadaa fi Itoophiyaa keessa jiru. Nuhoon weellisaa tokkummaadhaan nama qabsoo Oromootiif umrii isaa guutuu kennee jiraatedha jechuun ibsu. البنكية منا نمباتيني ربي كيسو تادو كل فوتو 911 نتيا مني ميدي هذا البنكية مدى نمباسيني ربي كيسو تادو كرفوتو 911 نديا مني Hiriyaan isaam yeroo dheeraa ta'emmoom obboom Abduwalishoom walleewwan hoom hedduu garaa nama raasuum jaalala biyyaa namatti nayixiim. Nuhoon nama saba isaatiif of wareegedhaam. Wanni inni uummata Oromootiif godheem waan lakkaa'amee dhumametiim. Hamgi inni saba isaa jaalatum daangaan qabu ja'an hanga dhukkubsatee aartirraa adda bahutti Nuhoon sirboota qabsoo fi jaalalaa hedduu walliseem. Sirboota isaa keessaam tokkummaam 911 natti waaminiim markabtoo fi kanneen biroo daran kan beekaman ta'anisim waliigala waggoota 40 dabreef kan sirbeem lakkoobsan tilmaamuun nama rakkisaam. Nuhoon sagaleedhaan sirbuun cinatti meeshaalee muuziqaa akka kiraaraa fi gitaaraa ni taphataam. Afaan Oromootiin alas afaanota akka afaan Amaaraam, Ingiliffam, afaan Arabaam, Somaalee fi Faransaay dubbachuu danda'a. Afaanota Somaaleem, Arabaa fi Amaariffaanis sirbeera. Sababta ustannee kathiirat mannaa أمني نفسي وابوك الجنة من بعيد يا ما ويا ما سألنا ومن قلبي بعيد ما ركتنا
تهجري سمحدون تعتدي ما تهجري سمحدون تعتدي عطشت قلبي كل يوم بجمل اديني كلمة وسامحيني وطولي Weellisaa hangaftichi Nuhoo Banaam tokkummaa Oromoo irratti ejjennoo raafamni qaba ture. Waggaa tokkoon dura dhukkubsateem yeroo hospitaala turetti gaaffiif deebiin BBC afaan Oromoo waliin taasise irratti Oromoon tokkummaa isaatiin alachim waan biraan qabum tokkummaa keessan cimsaa je'ee dhaammatee ture. Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaan abbaan urjii seenaa gabaabaa artistiin Nuhoo katabbiin yoo yaadatan biyya mootummaan isiin kiniin irra xiyyitii nama obaasu yookaan na hin deeggartu jettee hidhaatti nama guurtu filateem itti godaanuun odoon turin illaa dhukkuba ergarama umrii waa heleeffatu jala naqeem qulusii bara 2013 isa jalqabteen otoo hararaafamuum kabsata dhabeem bilisummaa akkaan jaalatuufiim qabsaa fi ture doon arkin ammajjii 18 bara 2022 umrii 70 bakka tana boodarraa godaanuun dandeenyetti sokki jechuun du'aan addunyaarraa godaanuun artist Nuhoo Banaa himaam. Akka kanaan Nuhoon Maalikaa Alii haadha warraa tambaroota 18 dabra waliin jiraate birattim ilmaan isaa Zaharaa, Obsaa, Saamii, Bilisummaa, Tokkummaa, Firoomsaa fi Bilqisaa malees warra akaakoo ta'uuf sadiim hadiyyeesseem. Isaanin alattis lammii Oromoo hundarraa imimmaan maddisiise jechuun kan katabeem hayyuu seenaa Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaanum abbaa urjiitiim. Artistiin hangafti kun erga waggoota dhiyootiin as dhukkubsachuun hojii aartirraa fagaatee kan ture yoo ta'um yeroo inni dhukkubsachuun wal'aansarra ture kaasee hiriyoonni fi dinqisiifattoonni isaa gargaarsa taasisaafii turan. Boqachuun isaa dhagahamuu hordofeem dinqisiifattoonni isaa fi uummanni Oromoo bal'aan gumaachi aartii fi qabsoo guddaa artistiin gameessi kun taasisaa tureefiim seena yoomiyyuum isa yaadata jedhan sirboota isaa tokkummaa irraa hanga isin waamti harmeen jedhuttim markabtoo hanga munaatoottim tokkummaa fi jaalala geeraree sirbeera jechuun hojiiwwan isaa yaadachuun gadda isaanii ibsachaa turan ammas ibsachaa jiruum. Nuhoon weellisaa alalaasaa yadaleessa fi bohaarsaa fakkii fi idda bu'uura isa qaaliitiim irbuu fi imaama bara 1972 saba isaatiif seenerraa odoon daddabin haala gaddaa fi gammachuu dhibdee hawaasa fi qabsoon qabdu irratti walleelee hedduu walliseem. Haala kanaan gumaata guddinaa fi dagaagina afaan aadaa sabboonummaa fi qabsoo Oromootiif godheen seenan isaa walleelee isaa wajjin dhalootarraa dhalootatti dabruun ilaa abad yaadatamuuf jiraata. Sirni keessaa artistiin Nuhoo Banaam bakka jaallattootaam dinqisiifattootaa fi uummanni Oromoo bal'aan baay'inaan argameechim Adaamaa istaadiyoomii Abbabaa Biqilaattim ammajjii 20 bara 2022 raawwatameera. Egaa kabajamtoota fi jaallattoota qophii mala aartiin seenaa kana kan dhiheessinem barruu hayyuu seenaa Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaan abbaa urjii fi gabaasa miidiyaaleem wabeeffanneetiin an Muhammad Fantaalleetiin gama production fi gulaalli suur sagaleetiin Abdii Jamaaltu nafaana tureem torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaam. Kun hujii rabbiitti waaqayyoo faadhiitu